Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif baay'atu. Ani egaa Dirribaa Ayyaleeti. Har'a egaa barumsa keenya mata dureewwan adda addaa irratti waliin ilaalaa jirru keessaa isa faarfannaaf tajaajila faarfannaa jedhu irratti walii wajjin ilaalla jechuudha. Mata dureen keenya guyyaa har'aa immoo waa'ee faarfannaa ilaalchisee akaakuuwwan faarfannaa akka ergaa isaaniitti isa jedhudha jechuudha. Faarfannaawwan adda addaa jiranii ergaa akkamiifaa qabu isa jedhudha. Kanaaf faarfannaan akka ergaa qabuutti bakka meeqatti qoodamuu danda'a. Isa kana ta'anii adda baasanii qofaatti ilaaluunsa qabxii rakkisaa ta'uu danda'a. Garuu hamma danda'ame immoo hiruun hin danda'amu waan ta'eef har'a gaasa kana akaakuu meeqa kaa'uutu danda'ama isa jedhu akka ergaa qabaniitti faarfannaawwan ergaa adda addaa qaban walii wajjin ilaallaa jechuudha. Inni kun egaa keessumaa namoonni kennaa faarfannaa qopheessuu qaban yeroo baay'ee qopheen faarfannaa isaanii gara waan yaada tokkotti jala harkifata waan ta'eef hamma danda'ametti ergaawwan adda addaa qabaachuu faarfannaawwan ergaawwan adda addaa qaban yeroo hubannu yeroo qopheessinus egaa hamma danda'ametti madaalawaa goonee faarfannaa ergaa garaagaraa qopheessuu qabuuf nu gargaara. Nutis immoo akka amantootaatti yeroo dhaggeeffannu faarfannaan nuyi dhaggeeffannu isa ergaa maalii qabudha isa jedhu hubachuudhaaf salphaatti nu gargaara waan ta'eef isa kana yaada hunduma keenya gargaaruu danda'u walii wajjin ilaallaa jechuudha. Egaa akaakuuwwan faarfannaa adda addaa jiran keessaa tokkoffaan faarfannaa Waaqayyoon jajachuuti. Faarfannaa isaa ergaa Waaqayyoon jajachuu of keessaa qabudha. Faarfannaan ergaa akkasii of keessaa qabu kuni amala isaa yoo ilaallee fi waanuma Waaqayyo ta'e qofaaf waanuma Waaqayyo qofaa ta'e qofaaf hundumaa gararraa waan jiruuf qofaasa Waaqayyo waan ta'eef danda'a waan ta'eef uumaa waan ta'eef waaqeffamuun waan irra jiruuf Waaqayyo namas immoo kan inni lafa kanarratti uumeef akka namni waaqummaa isaa kanaaf beekamtii kennee isa waaqessuuf waan ta'eef faarfannaan Waaqayyoon jajachuu jira jechuudha. Waan biraatti dabalootu hin ta'in Waaqayyoodhuma ta'uusaa, guddaadhuma ta'uusaa, mootiidhuma ta'uusaa, hundumaa gararraadhuma jiraachuusaa qofaa ittiin ibsuudhaaf faarfannaan faarfatamu faarfannaa Waaqayyoon jajachuu jennee adda baasnee amala kanaan beekuun hin danda'ama. Fakkeenyaaf Isaayyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 3 yoo ilaalle ergamoonni Waaqarraa qulqulluudha Waaqayyo gooftaan maccaa jedhanii Waaqayyoon jajatu. Amalli ergaa faarfannaa isaanii tokkuma. Innis Waaqayyoon jajachuudhuma jechuudha. Waanuma inni Waaqayyoo ta'eef yeroo hundaa fuula isaa duratti dhiyaatanii isa jajachuu ololisa qabu. Hojiin isaanii kanuma waan ta'eef faarfannaan akkasii jira. Lafarrattis immoo taanaan ergaan faarfannaa ergaa akkasii qabu kana faarfachuun baay'ee murteessaadha. Fakkeenyaaf faarsaa 93 lakkoofsa 1 kaasee amma 5tti isa jiru yoo ilaalle waa'ee guddina Waaqayyoo dubbata. Namnis faarfachuu danda'a jechuudha. Faarsaa 96 lakkoofsa 4 kaasee amma 13tti yoo ilaalle kunis waa'ee guddina Waaqayyoo dubbata. Waaqayyo guddaa waan ta'eef, Waaqayyo mootii waan ta'eef, hundumaa gararra waan jiruuf, danda'a waan ta'eef, Waaqayyoon kan ittiin jajatan kun faarfannaa Waaqayyoon jajachuu jedhamee addumaan amalaa fi eenyummaa akkasiitiin beekamuu danda'a jechuudha. Nu egaa akka kiristiyaanotaatti kana faarfachuun baay'ee murteessaadha. Akka namoota kennaa faarfannaa qopheessuu qabaniittis qabxiiwwan amma dubbanne kanarratti hundaa'uudhaan faarfannaa qopheessuunis baay'ee murteessaadha. Bu'uura yaada macaafa qulqulluutu deeggara waan ta'eef kun qabxii tokko jechuudha. Gara biraan faarfannaa galataati. Faarfannaa ittiin Waaqayyoon galateeffatan. Amalli isaa bakka tokkotti Waaqayyoon waan inni guddaa ta'eef, waan inni mootii ta'eef galateeffachuun jiraachuu danda'a jiras. Garuu harka caalu inni kun waan Waaqayyo waa godheef, waan Waaqayyo nuuf kenneef, nu godhe irratti hundaa'uudhaan Waaqayyo ta'uusaas dabalatee kan ittiin Waaqayyoon faarfachuun danda'amu
tokko immoo faarfannaa galataati. Faarfannaan galataa immoo bifa kanaan ilaalamuu danda'a. Fakkeenyaaf faarsaa 13 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Wanta gaarii inni anaaf godheef ani Waaqayyoon nan faarfadhaa jedha. Waan gaarii Waaqayyo waan namaaf godheef, waan gaarii kana jala baay'ee isaa jala gaa'ila ta'uu danda'a, mana ta'uu danda'a, waan garaagaraa ta'uu danda'a, barumsa ta'uu danda'a. Waan gaarii Waaqayyo yeroo namaaf godhu deebisanii kan namoonni ittiin Waaqayyoon galateeffatanidha. Ba'uu boqonnaa 15 lakkoofsa 1 kaasee boqonnaa amma 27tti yeroo Waaqayyo saba kanaa haala rakkisaa keessatti galaana diimaa isaan ceesisee yeroo ce'anii Waaqayyoon galateeffatanii ofii ce'uu hin danda'an ture waan ta'eef gaarummaa Waaqayyo isaaniif godheef Waaqayyoon galateeffatan sabni Israa'el. Nehemiyaa boqonnaa 12 lakkoofsa 27 irratti yeroo dallaan Yerusaalem haareffamee eebbifamee Israa'eloonni waan Waaqayyo isaan gargaareef, waan Waaqayyo waa isaanii godhee isaanii kenneef Waaqayyoon galateeffatan. Faarsaa 103 yoo ilaalle Daawiti lakkoofsa 1 irratti wanta Waaqayyo lubbuu isaaf godhee tarreessee 1-2 qabxii isaa kaa'eeti ittiin Waaqayyoon galateeffata. Kanaaf faarfannaan galataa amala lama qabaachuu danda'a. Tokko waanuma Waaqayyo ta'eef guddina isaaf jajachuu galateeffachuu ta'uu danda'a. Inni gara biraan immoo yeroo Waaqayyo waan namaaf godhu akka dhuunfaattis akka sabaattis egaa wanta Waaqayyo namaaf godheera jedhamee yaadamu kana tarreessanii xumuruunsaa rakkisaa ta'uu danda'a. Garuu waan gaarii Waaqayyo namaaf godhuu fi kan ittiin Waaqayyoon galateeffatan faarfannaa galataa jedhamee beekamuu danda'a. Inni gara biraan faarfannaa moo'ichaati. Amala faarfannaa kanaa yoo ilaalle immoo yeroo Waaqayyo faarfannaa ittiin yeroo Waaqayyo haala rakkisaa ulfaataa tokko irratti olaantummaa namaaf kennee keessa nama dabarsu yeroo Waaqayyo nama oolchu kan namni ittiin Waaqayyoon faarfatudha. Faarfannaan moo'ichaa wanta namni in ta'a jedhee yaadne, wanta namni kun na balleessa, kun na mo'a, kanarratti olaantummaa argachuu hin danda'u jedhee yeroo yaaduuf gara Waaqayyootti yeroo iyyummoo yeroo Waaqayyoon gaafatu immoo waan hin danda'ama jedhamee yaadamne irratti Waaqayyoon moo'icha namaaf kennu. Sagalee Waaqayyoo keessaa moo'icha Waaqayyoo loltoota warra Kana'aan irratti fakkeenyaaf sabni Israa'el yeroo Kana'aanitti galaa turan lola garaagaraa keessa darban, biyyoota garaagaraa wajjin wal lolanii mo'atanii keessa darban. Sabni kun baay'ee isaa sodaataniiru, hin ta'a jedhanii lafa isaanitti yaadin turaniiru. Waaqayyo garuu walirratti moo'ichaa gara moo'ichaatti diinota fuula isaanii duraa rukutee yeroo bira dabarsaa moo'icha isaaniif kennaa ture. Yeroo dhaqee biyya dhaala isaanitti isaan galchees faarfataniiru. Fakkeenyaaf abboota firdii boqonnaa 5 irra yoo dhannee ilaalle Dibooraan faarfannaa moo'ichaa faarfataniiru. Faarfannaan moo'ichaa egaa bifa kanaan Waaqayyo haala rakkisaa, haala lola qabu, haala bu'aa bayii garaagaraa qabu, namni nan darba, namni nan mo'adda kana keessa kun hin ta'a jedhee wanta yaadne wanta qaamaan argamu irrattis lola seexanaa isa ijaan hin argamnes ta'uu danda'a. Yeroo Waaqayyo waan akkasii irratti olaantummaa namaaf kennu faarfannaa moo'ichaa jedhama. Faarfannaan bifa kanaan qophaa'ee faarfatamuu jechuudha. Yeroo Waaqayyo harka diinotaaf isaa fi harka Saa'ol isa oolchee Daawit faarfannaa akkasii kanaan Waaqayyoon faarfateera. Saamu'eel isa 2ffaa boqonnaa 22 guutummaa isaa yeroo ilaalle amala qabiyyee akkasii qaba faarfannaan kun jechuudha. Yeroo Waaqayyo moo'icha namaaf kennu jireenya namaa keessatti faarfannaan akkasii hin dhaga'ama. Namni ittiin Waaqayyoon faarfataa jechuudha. Egaa tokkoffaa irratti faarfannaa Waaqayyoon jajachuu, lammaffaa faarfannaa galataa, sadaffaa irratti immoo faarfannaa moo'ichaa ilaalaa jirra jechuudha. Namoonni kennaa faarfannaa qopheessuu qabnu egaa keessa keenya, hafuura keenya yaada Waaqayyoo dhaggeeffannee faarfannaa bifa garaagaraa, ergaa garaagaraa akkasii qabu yoo qopheessineef nuufis kennaa qabaachuu keenya hin jabeessaa, jireenya amantootaa ijaaruu keessattis immoo qooda qaba waan ta'eef galata duwwaa baay'isuurra, galati baay'achuun isaa gaariidha. Gartokkee gooneedhuma waa tokko lama duwwaa fudhannee fiiguurra akkaataatti akaakuu faarfannaa ergaa isaatiin ilaallu kanaatti faarfannaa qopheessuun murteessaadha jechuudha. Kan biraan faarfannaa yeroo rakkinaati. Faarfannaan yeroo rakkinaa faarfatamus jira. Fakkeenyaaf
Akkas jechuun maal jechuudha? Yeroo tokko tokko waan waa balleessineef, waan badii wayii dalagneef otoo hin ta'in jireenyi namaa kun otuudhuma deemuu haala rakkisaa garaagaraa keessa lixa. Haala waan keessaa ba'uunsaa hin danda'amne fakkaatu wayii keessa dhaqee lixa. Otuudhuma waaqessinuu rakkinni garaagaraa nu mudata. Otuudhuma tajaajilluu rakkinni garaagaraa nu mudata. Otuudhuma amannuu rakkinni garaagaraa nu mudata. Haalli bitaa namatti gala. Maaliif jenna Waaqayyoon? Maaliif ta'e kun jenna? Wanta Waaqayyo qofaan deebii isaa beeku nutti ta'a jireenyi. Gaaffii gaafannaa jechuudha. Maaltu ta'e Waaqayyo? Yoon dheerata ta'e immoo maaliif dheerate? Maaliif dhufe? Maddi isaa maaliidha? Jennee rakkina keessa yeroo jireenyi namaa lixu akka biyyaattis, akka waldaattis, akka dhuunfaattis yeroo jireenyi haala akkasii keessatti kufu faarfannaatu faarfatamaa jechuudha. Yookiin keessaa na baasii jenna. Yookiin immoo maaliif haalli keenya kana keessa lixee jennee Waaqayyoon gaafanna. Ari'atamuu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf bara dargii keessaa tarii namoonni yaadattan yoo jiraattaniif amantoonni waa balleessaniif otoo hin ta'in bulchiinsuma mootummaa dargiitu dhufee waldaa cufuutti ka'ee, namoota hidhuutti ka'ee, ajjeesuutti ka'ee, kiristaanonnis duukaa rakkina garaagaraa keessa seenuutti ka'e. Kanaaf yeroo akkasii mana hidhaa ta'anis haa ta'u, mana ta'anis haa ta'u, namoonni faarfannaa haala kanaa wajjin wal fakkaatu faarfannaa rakkinaa faarfachuutti ka'anii jechuudha. Lolatu namarratti ka'a, haqa dhabuutu dhufa, namumti ani dhugaa qabaa jedhee yaadu jireenya isaa Waaqayyo wajjin qajeelfatee dhuma otuu jiru, otuudhuma waan daandii gaarii irra deemu fakkaatu hin hidhama, hin reebama, iddoo sana ta'a yookaan haala akkasii keessa ta'a yeroo namni yookaan beelatu dhufa maddi isaa wanta hin beekamne jechuudha. Kanaaf faarfannaa akkasiitiin Waaqayyo wajjin haasa'uun jira jechuudha. Faarfannaa yeroo rakkinaa jedhamee beekamuu danda'anni kun. Gara biraan faarfannaa qalbii diddiirrannaa fi araara Waaqayyooti. Inni suni faarfannaa yeroo rakkinaa haala wanti anamma dubbachaa ture yeroo nama mudatu yeroo irratti hundaa'e ta'uu danda'a. Faarfannaan qalbii diddiirrannaa fi araara Waaqayyoo garuu dhaabbataa yeroo hundumaa jira. Inni shanaffaan faarfannaa qalbii diddiirrannaa fi araara Waaqayyooti. Qalbii diddiirrannaan jira. Araara Waaqayyoo gaafachuun jireenya kiristaanaa keessatti otoo addaan hin citin gaafa hundumaa bifa dhaabbataadhaan jira waan ta'eef qalbii diddiirrannaa dhuunfaa ta'uu danda'a. Akka waldaatti ta'uu danda'a. Akka biyyaatti ta'uu danda'a. Faarfannaa erga akkasii qabu qopheessanii faarfachuudhaan ittiin fuula Waaqayyoo dura turuun jira jechuudha. Karaa faarfannaa Waaqayyo wajjin wal arguun karaa isa guddaadha. Ittiin galateeffachuun hin danda'ama. Ittiin jajachuun hin danda'ama. Ittiin yeroo rakkinaa keessa Waaqayyo wajjin wal arguun hin danda'ama. Ittiin araara gaafachuun hin danda'ama jechuudha. Kanaaf egaa akkuma irra deddeebi'ee dubbachaa jiru namoonni kennaa faarfannaa qopheessuu qabnu isaan kana ilaalcha keessa gashaa itti dhimma ba'uun hin danda'ama. Fakkeenyaaf faarsaa tokko faarsaa 37 50 51 dhibbaaf tokkoffaa kana dhannee olaallee bifa akkasii qaba. Bara keenya kana keessa garuu baay'ee muraasachaa jiru. Wanti nama dhibu biyya kana keessatti bara 80moota keessa yeroo namni reefuu gara amantiitti dhufee amantiin baay'ee haala gaariidhaan ho'aadha jennee yaadnuun yeroo geggeeffamaa ture silaa namni baratti galateeffatu baay'inaan jireenyi hafuuraa namaa xobbee hin bishaatin lafatti turetti silaa namni caljideedhuma kan itti galateeffatu kan itti faarfatu kan ture bara sanayyuu irraa faarfannaan qalbii diddiirrannaa qophaa'aa ture. Har'a garuu silaa baratti faarfannaan akkasiis qophaa'ee ittiin Waaqayyoon araara kadhachuun qalbii diddiirrachuun murteessaa ta'e keessa garuu faarfannaan kun baay'ee haphataa dhufeera waan ta'eef namoonni kennaa faarfannaa qopheessuu qabnu amantoonnis isa jirus haa ta'u gara faarfachuu fi ittiin Waaqayyo wajjin hariiroo keenya jabeeffachuutti yaaduun gaariidha. Gara biraan faarfannaa yeroo lolaati. Inni ja'affaan immoo faarfannaa yeroo lolaati. Maa inni faarfannaa yeroo lolaa macaafa qulqulluu irra jira. Haa ta'u iyyuu malee garuu lolli bara kakuu moofaa keessatti loluma isa qaamaan meeshaa walitti dhukaasanii yookaan walitti darbatanii ittiin wal lolan keessa sabni Israa'el yeroo isaan faarfannaa faarfatanii dura ittiin Waaqayyo wajjin hariiroo fi
jabeeffataniitti lolatti ba'anii waaqayyos mo'icha kenneef jira. Har'a bara keenya keessa immoo egaa lola hafuuraati kan jiru. Lola hafuuraatu jira. Kanaaf lola kana keessatti waaqayyoon abdatanii waaqayyo nu gargaara, waaqayyo mo'icha nuuf kenna, isa abdanneetti baana, maqaa isaa qabanneetti baana, inni nuuf gaachana keenya, xiyyi diinaa nun lolu, nun argatu jedhanii maqaa isaa kan abdatanii humna waaqayyoo qabatanii lola hafuuraatti bobba'u. Egaa gaafa hundumaa jireenyi kiristiyaanaa lola keessa jira waan ta'eef gaafa hundumaa amantiidhaan lola keessa dhaabachuun faarfannaa lolaa jedhama. Nu gargaara waaqayyo, mo'icha nuuf kenna. Diinonni keenya yoo hammaatan iyyuu, yoo hammam dadhaboo ta'an iyyuu waaqayyo nurratti jabaadha, hin mo'annu jedhanii gaafa hundumaa maqaa waaqayyoo qabatanii dhaadachaa abdiidhaan, amantiidhaan, humnaan lola hafuuraa keessa dhaabbachuun faarfannaa yeroo lolaati. Egaa lolli gara biraan biyya lafaa keessaa yeroo qabaachuu danda'a, yeroo itti geggeeffamu. Lolli hafuuraa kan kiristiyaanotaa garuu yeroo hundumaa sa'aatii 24 guutuu jira waan ta'eef faarfannaan akkasii jireenya namaa keessaa dhibuun irra jiraatu jechuudha. Kanaaf jajjabina kiristiyaanotaaf baay'ee murteessaadha waan ta'eef faarfannaan yeroo lolaa keessa dhaabbatanii faarfatanis gaafa hundumaa akka jiraatutti namoonni kennaa faarfannaa qabnu baay'ee itti yaaduu danda'u nurra jira jechuudha. Inni gara biraan inni torbaffaan faarfannaa ergaa raajii of keessaa qabu. Akkas jechuun maal jechuudha? Raajii jechuun yaada waaqayyoo waan gara fuulduraatti ta'uuf malaa jechuudha. Kanaaf faarfannaa ergaa raajii of keessaa qabu, gara fuulduraatti waan gaariin hin ta'a, jabaadhaa, kun kana jedhanii haal duree tokko tokko wajjin kaa'u. Yookaan achi immoo yoo deebitan ta'e immoo kana kanatti ta'a jedhanii yaada waaqayyoo himu faarfannaa ergaa akkasii of keessaa qabu. Karaa faarfannaa faarfachuun hin danda'amaa jechuudha. Fakkeenyaaf faarsaa 110 irratti lakkoofsa 1 kaasee 7 irratti Daawit dhannee qabiyyee isaa ilaallee fi faarfannaa akkasii faarfateera jechuudha. Yookiin dhagaa macaafa faarfannaa keessatti baay'ee isaa yoo ilaalleef amma ibsinee tokko tokkoon kaa'utu yeroo keenya fixa jechuu sodaanna malee waa'ee dhufaatii masiichaa gara fuula duraatti dhufaatii Yesuus Kiristoos Daawit karaa faarfannaa dubbachaa iyyuu tureera. Kanaaf hin darbaa, rakkinni kun hin darbaa, waaqayyo waan gaarii hin godhaa, abdiin kutatinaa, hin sodaatinaa, hin yaadda'inaa jedhanii dubbachuu karaa faarfannaa. Yoo akkasin ta'u ta'e immoo yaadni waaqayyoo immoo firdiin waaqayyoo immoo raawwachuu danda'a jedhaniis akeekkachiisas kan of keessaa qabu, waa'ee waan baay'ee qabiyyee waan baay'ee of keessaa qabu, faarfannaa ergaa raajii qabu qopheessuun hin danda'ama. Faarfannaan akkasiis jira jechuudha. Kan biraan faarfannaa waa'ee jaalala hafuura qulqulluu jechuudha. Hafuura qulqulluu jaallachuudhaan faarfachuun hin danda'ama. Sababiin isaa hafuura qulqulluu karaa ittiin waaqayyoo waa'ee fayyisaa ta'uu Yesuus Kiristoos, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akka hubannuuf nuuf kenneedha. Isatu kennaa ayyaanaa nuuf kenne. Isatu bara kana keessa nu eegaa, ayyaana isaatiin nu jiraachisaa, nu gargaaraa, nu hubachiisaa, dhugaa akka hubannuuf nu taasisaa. Waan baay'eedhaaf, waan hundumaa waan gaarii ta'e kiristiyaana tokkoof ta'uuf mala hafuura qulqulluu biraa arganneetti jiraanna waan ta'eef addumaan waa'ee jaalala hafuura qulqulluufis faarfannaan faarfatamu jira. Kanaaf faarfannaa akkasii dhugaa nu hubachiisuusaa, jireenya mo'ichaa keessa nu jiraachisuusaa, baasee nu gashuusaa, kennaa ayyaanaa nuuf kennuusaa keessatti faarfannaa jaalala hafuuraa jennee qopheessuuf faarfachuun hin danda'amu waan ta'eef faarfannaa akkasii faarfachuunis jira jechuudha. Egaa akaakuuwwan faarfannaa gara 22-23 ofii kootiif adda adda baasee kaa'uuf kan yaale isaan kana booddee faarfannu baay'een isaanii taateewwan garaagaraa wajjin, fakkeenyaaf faarfannaa lalachuu, faarfannaa dhiphachuu waan garaagaraa jennee ilaalla. Hangammaatti egaa akaakuuwwan faarfannaa ilaalle akka ergaa isaaniitti keessaa marsaa jalqabaati inni kuni isattaan immoo marsaa lammaffaa keessatti itti fufnee warra ergaa garaagaraa qaban walii wajjin ilaalla. Barumsi keenya guyyaa irraa garuu kan hangammaatti ture fakkaata. Barumsa itti aanu irratti immoo wal argina. Hangasitti nagaan tura. Fayyaa ta'a.